Hayyee akkam bultan nagaa keessanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkuma kalleessa barreeffamaan isiniif ibsuuf yaaletti WhatsApp irratti viidiyoonis ta'ee sagaleedhaanis ta'ee namni kamuu akka nurratti bilbiluu hin dandeenye yeroo takkatti cufuudhaaf ofirraa akkasumas nama dhuunfaa keessa galleetii ofirraa cufuudhaaf akkamitti danda'ama ka jedhu isiniif maxxansee ture. Har'a ammoo isin garsiisa. haala kana akka argitanitti kana jechuudha. Disable voice calls bakka jedhu kana jechuudha. Okay, gabaamatti osoo achi hin geenyeen duratti Facebook kiyya akkaawuntii dhuunfaatii fi akka follow gootan akkasumas peejii Muusaa Abdullaa kan jedhu like follow akka gootan isiniin jedha. Erga Facebook keessan keessa galtanii bakka sarchii kanarratti ni barreessitu. Muusaa Abdullaa itti barreessitanii haala kanaa isiniif dhufa peejii kiyya jechuudha. Namoonni arma dura follow like hin godhin akka like follow gootan akkasumas namoonni viidiyoo kana daawwatan hordofuu barbaadan akkaawuntii kee kan dhuunfaa MD walaabuu kan jedhu kana like yookaan friend waan isiniif fudhachuu hin dandeenye follow gochuu ni dandeessan jechuudha. Warroonni arma dura isiniif haaraa ta'e jechuudha. Barnoota keenya kanarratti ogguu dabarru gama WhatsApp isin deebisaa nafaana tura sirriitti na daawwadha. Wanni isin beekuudha qabdan abbaa feetan irra barreessuu erguufis viidiyoo ta'e suuraas waan barbaadan sagalees erguu fi dandeessan jechuudha. Rekoordiidha WhatsApp irratti garuu kan hidhamu bilbila qofa jechuudha. Bilbila WhatsApp namni kamuu akka isin irratti bilbiluu hin dandeenyee fi akkasumas kan ittiin hidhuu dandeenyu GB WhatsApp dha malee WhatsApp normaalee miti. GB WhatsApp warroota qabdaniif jechuudha. Asirratti jalqaba GB WhatsApp ni buufattu. Warroonni qabdan GB WhatsApp keessan ni bantu haala kanaan. Erga GB WhatsApp bantan garuu namoonni GB WhatsApp normaal fayyadamtan akka gaafiin gaafanne as jalatti nuuf hin finne jettanii warroota GB WhatsApp qabdan qofa daawunlood gochuudhaan warri qabdan ammootu update gochuudhaaf settingii keessan ni galtu bakka kanaan jechuudha. GB WhatsApp jettaniini sana booda update bakka jettu kana ni cuqaastanii sana booda check updates bakka jedhu kana ni cuqaastu. Yoo jiraate isiniif fida yoo hin jiraanne hin fida jechuudha. 5.8 kanarra kan jiru jechuudha. Isa kana daawunlood godhadhaa update godhadhaa. Okay, gama biraatiin akkaataan itti sirreessinu erga GB WhatsApp ka jedhu cuqaasnee booda lakkoofsa ni lakkooftu gama gadii kanatti jechuudha. 1 2 3 4 5 jettanii isa jahaffaarra jiru kana jechuudha. 6 others mode bakka jedhu kana jechuudha ni cuqaastanii ol harkistan hanga dhumaatti jechuudha. Gama gadii kana kan jiru disable voice calls you will not receive any voice calls bakka jettu kana jechuudha ni ibsitu jechuudha. Sana booda eenyummaanu abbaan fedhe guutumatti WhatsApp keessan bilbila isaa ofirraa hiitan jechuudha. Eenyummaanu isinirra bilbila isin argachuu hin danda'u. Okay, mee fakkeenyaaf nama dhuunfaadhaas ammoo akkamitti hiina kan jedhuuf guutuu osoo hin taane bakka maqaa kana eeggachuu qaastanii jechuudha. Custom notification bakka yookaan ni ibsitu. Yoo haala kanaan ifaa jiraate ifuu hin jiraanne jechuudha. Sanduuqa kana ni ibsitu. Custom notification bakka san booda gama gadii kana haala kanaan yoo jiraate ni ibsitu jechuudha. Sanduuqa kana disable voice calls bakka jedhu kana san booda kun isin argachuu hin danda'u jechuudha gonkumaa. Mee gama biraatiin kiyyarratti bilbileen isin garsiisaa jechuudha. WhatsApp biraatiin. Okay, haala kanaan MD ka jedhu kana irratti ni bilbilame. Haala isin arguu jirtan kanaan amma yaamutti jira jechuudha. Garuu narratti bu'aa hin jiru. Sila deebisee asuma narratti as bu'a jechuudha. Muusaa jedhee ol baa jechuudha. Nama MD kan ittiin bilbilaa jiru kun Muusaadhaan MD itti bilbilu jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf irraa haa hiiku.
Hogguu hiinus eessa gallee hiinaa jibi WhatsApp keenya keessa ni galla. Sana booda akkuma jalqaba galleen haala kanaan isa gubbaa irra jiru tuqaa sadii hiitana ni cuqaasna jechuudha. Tuqaa sadii tana erga cuqaasne jibi WhatsApp irra dhooyna. Erga jibi WhatsApp irra dhooyne ol harkisnee lakkoofsa 6 bira ni dhufna jechuudha. Hazard mode bakka jedhu kana jechuudha. Sana booda hanga dhumaatti ol harkisne gama gadii ka jiru kana ifa irraa balleessina. Bakka raayitii jirtu kana disable voice calls ka jedhu kana ni balleessina. San booda sirraa'ee jira jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf ittiin haa bilbiluu bakka reefu sanitti deebisee anuma irratti ta'e bu'a jechuudha. Waan moobaayila tokkocha irra jiruuf jechuudha. WhatsAppiin lammanuu reef ni yaama malee hin bu'u akka argitan sanitti amma fakkeenyaaf irratti haa bilbiluu. Calls kunoo deebisee irratti haala kanaan ofirraa hiikanii